Hayyee irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroottan salaamtaa tanan jenne yooyya obboleeyyan keenya kan kiristaanaa waaqeeffataa hundi keessanu akkamii jirtan nagumaami isin fayyumaami maal jirtamme baga nagaan dhuftanii walii daddabarsaadha sheyni dhufee sheyni karayyuu ni jiraa jaa walii daddabarsaadha arra mata duree teenya sagantaa teenya ta haala yeroo jettu qabannee dhufne haalli yeroo arra akkuma beekamu biyyaa fi addunyaan maal keessa jirti ta jettu irratti waliin xiyyeeffannee ilaalla gartee isin hundinuu wanni gootan walii daddabarsuudhaan nu gargaartanii jechu dursa ta biyya teenya irraa eegalla akkuma beekamu eega gareen matoo hayaa gadi baate hayyuun keenya jaawar haagalatuumu halkanii guyyaa enerjii guutuudhaan qabsotti deebi'ee qabsoo sirritti geggeessaa jira informationa kennaa jira gartee piippiin duraan jaawar informationan harkatu jaawar waa takka namni isa qunnamuun jiru faashinni maarree dabree biitti maarreen bultuun jirtu hin jettee ka wadala ganda keenyaa haquufetti himimsitu amma kuno isa seenna yaa rabbii khaliqa namichuma kana dura akkam taana jaaniiti gartee gamgama waajjira sheeyxaanticharra waajjira daabloosirra haga waajjira gandatti gartee wanti gaggeessaa jirani gamgama gaggeessaa jirani gamgaman isaanii bu'aan inni qabu jiru jechuu wal faarsaniitu ati kana goota kanaati barati misooma kaddaleedee ati maarreedha jani misooma lafarra hin jirre waraqarra jiru kanuma walitti himanii adda yaa'uudha garuu ummataaf kun deebiin tahaa kajuu ummanni oromoodha gamgama isaanirra illee dhimman qabu ummanni oromoo hayyoonni isaanii qabsoo dachee fi ummanni isaanii afaan tokko dubbachuu jira gammachuun oromoo tanaa jechuudha sanirraan tanama kofalchiiftu hay bardachiinu qofaa miti jaawarilleen fudhatee janiiti kaartaa tokko oofan ay way wallaalli kun wallaalli baanan kun nama jeesaa bar jara keenya isaan kun mootummaadha namaatu biyya san zarafu jiraa jenneetti himu jirra nutiin kun iccitii tana bar uggii baasu jirru I think waan doomaa tana wanni gala silaaw maaltu golaa fi mitanneen doomaa walgahee doomaa opiidiyoon gartee barandaa jalaa guurtee wayyaaneen itti fayyadamuu turte rabbi qabsoo oromoo harka kaayee dogoggora hayyoota oromootiin sigale waan doomaa tana rakkin akkanaa jiraa jennee mootummatti himu jirra mootumma jenneetti himu jirra bar gaangistaruma kana sigale isaanis isin kanutti himu kunuu bardachii fudhattanii jirtanii barjaawarummaan nama saaxilu kunuu dachii fudhatee jiraan hunjaa dachii tana arshirraa fudhate moo lafa isin bulchitan irraa fudhate yoo jaawarummaan dachii kan fudhatu taate sigale mee waan talkaashaa tana laale dachii ati bulchitu fudhatee micaluma jetteen fuutu harka sigale hay jaawaris fudhatee bar nutii sanii fudhannee jechuu barbaadanii jaawari way wallala ya buleeso akkuma taana dhiro jaawaris fudhate nuti sanii fudhanne haya deebintan wanni ummanne hattoota gartee warra nu zarafe warra nu gudeede warra kana nu godhe warra gartee dachi ilmoo teenya qabsiifne dachi nurraa fudhatee ilmoo teenya ukkaamsisiisee ilmoo teenya nu deebise warra ka hiluu gonfaa sanfaa warra ka gannaqaa kanafaa warroottan gartee akka hattuu lammuu tana bineensa mataa baaldii sanfaa sigale ka afaan hangadisti afooshaa sana addabanee iyyuu sanfaa gartee hattoota gaangistara gartee oromiyaarra jaaramee sigale jiru kana yaa mootummaa yoo quban qabaanne bar informationa kana jiraa jeeti informationa kennu jiraa jechu faallaa sanii garagalanii garuu sigale bar jaawarii fudhatee jiraa jaawar wahii arshirraa fudhatee dachi isin harka jirta isin bira jirtuu fudhateen yoo fudhatees galee dubbiin kaartaanuu fee kaabar
kartaan feeka garuu dachii isin harka jirtu fudhatee dachuma san ittiin hin fuutanii abbaan deebiftanii sigal bannuti wanni saaxilaa jirruuf dachii nuu kennaafi miti jara kanarraa fuudhaa nuu kennaafi isin mootummaadha yoo quban qabaanne hojiin biizii yoo isin goote barumanni kadhumaa jiraa jechuu jirra sigal sigal dachii jirtu san tan jaawar fudhatisanis tan hattuu lammuu fudhatees tan gartee hayluu goomafaa saamees kammatoo hayaan saamees dachii san fuudhaati tartiibaan abbootii deebisaadha wanni nuti jechaa jiru. Yaa buleezo waan talkaashaa ma'anaan qabne sigal waan ma'anaa mootummaan beeyin sigal duufaa gowwaa akkamii biyya qabatee sigal ummata wallee takkaaf sigal wallee takkaaf hawwisoon PPT baay'ata baasee sigale allaachuu jaa sigal osoo amaara arkee bar ummata san dura dhaabbate jamalee sila amaara arkee albaatee qofoo guuta kijibaan kun sigal hawwisoo PPT sigal ummatuma akkamtu addunyaa tanarratti uumamaa jira sigalee adeero an la ilaha illallah muhammad rasulullah wanni kana gartee ummatuma kanaati wajjiin gartee qabsaa'u turre anna ajaa'ibsiisaa hoggin akka laale sigal Teedii Afroo wallise walleen isaa biittiin harkaa du'aa jirti biittiin harkaa bahaa jirti biyya tana kunoo sharaa jaareetiin taaziyaa taa'u deemaa je waan kana dura taayyee dandayaa je Jaawar Maammadii je Sheekka Abbutaatii je nu hayyoonni Oromoo maal jechaa jira marroo dirribaa gaara taa'ee maal jechaa biitti duutee biitti diigamtee haa mari'annu haa wal dhageeffannu tokkummaan biyya haa ijaarru biyya yaada tokkoon jaaramtu jirtuu jechaan jiru sigal qaallichi wanni jee takka tana yoommoo Teedii Minilik Faarsaa maarreedha ayyaroo takka ummanni Oromoo kun ajaa'iba nattaan jechuudha ummata Teedii Afroo arrabsaa jaa Abiyyi Ahmad faarsu mee beeta mangistii keessatti seenaa Minilik tan wayyaaneen awwaalte namni ol deebisee jiraachise Teedii Afrooti mee naa hime Teedii walleedhaan seenaa Minilik jiraachisa kun ammoo hujiidhaan seenaa isaa jiraachisu jira jechuudha kun amma terminaala guddaa Minilik jaamu baasa Minilik jaamu hospitaala Minilik jaamu karaa daandii Minilik jaamu sigale kana babal'isaa jira jechuudha hay mee ka hujiidhaan amma siidiin Teediidhaa dhageeffatamee kuta ka hujiidhaan dirree xayyaaratti gartee buufata Minilik jeesii ijaaru ka gartee dhaloota raangana dhaloonni guutuun ganaa buufata Minilikitti naafi'atilleen buuteenya jechuudha welcome buufata Minilik jenne sigala mee kanaatu rabadamo ka seenaan namicha kana jiraachisu jiruutu rabadamo namicha artii tokko ka wallisee gartee nama ajjeesinaa nama ajjeesuun haa dhaabbatu jee mee kanaatu rabiyya miidhu jira buleeyyan kiyya qaallicha durooyiniin kaasee qaallitti hospitaala keessa dhalu jirtu ilmoo wajji awwaalumu qaallicha gartee narrahimi gaangistara matoo hayaan amarra jaaree Oromoo gosaan gandaan sigale adda qoodee sigale hayye bulchitoota Oromoo kana guutuu adda qoodee amma bulchitoota PP keessa bulchitoonni wallaggaati wallaggarraa dhufee fi kashawarraa dhufe waliin dubbisan idduu udaan kaa'e sigale kaarsii dhufee fi kaarargee dhufe waliin dubbisan habbaqa hogganoota kana guutuu adda hiree fixee kana Teedii Afroo godhu jira Teediin sirnicha kana godhu lakkii biyya takka qabna mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchanii calm down jechaa jira kana gartee ijoollee maallaqa garteen beeyne durriyyee duraan barandaa jala tetteeyse sigale akka waan foon nyaattee qorsoo nyaattee ilkaaniif keessa guurtu tana fideeti
maallaqa isiin takkaan argin baaqii keessa naqee tungatti hallaachuun beera keessa beera walakkaa dhaabbate hallaachuun jaasii gale konkaan jarri keenya baanu si gale hagam takka gabbuutuu taatan hagam takka gartee amma mee fudhadha wanta fudhadhaame gaafa wayyaaniin biyya bulchitu teedii afroo wallise moo wallif maqaa dha'ee ummata waggaa 17 ka waggaa 17 qunxaa uffatee gartee gaara keessa akka harkarroo fiigaa tureetu dhufee aangoo qabate malee jijjiiramni dhufe hin jiru jee wallifne osoo qeeroo dha'ee arra qiyaamaa taa'uuga si gale jarri sun garuu walliftoota Tigree kan gabbee teediidhaaf deebisaa kennan gar Mallas Zeenaawi fuudhee to'atee jechuudha si gala Mallas Zeenaawi to'atee jechuudha mootummaa osoo qabaattanii silaa isin gartee hallaachuun beera keessa dhaabbattanii osoo hin jenne si gala mangistiitu kottu biyya jeeyitee kottu nugustichaan zeero jettee kottu jee to'achuu qabaa jechuudha. So sanifu awwanniniin gartee isin kadhadhu laal gowwaa takka arrabsii jaan sagalii fi farrabsa qaanfadha abiyyi faarsaa teedii arrabsu qaanfadha tee nihaa abiyyiiti nihaa abiyyi qabu teedii walleedhaan ibsu jira deemu nagantee jaa ተከዳተኛ እንደዛ ተቀምጣል አንተ ውሻ ነው ጃብራ ፋና ማራም ቤተን ጋር ረኮንቴ ይዘን ጉዶን ተነስይለ ነገንቴ ዋወሊን ጀነሰን ገንቴ ጀቻ ጅረቴ ይገለ ስፒድን ደሙ ደብዴ ምልልኩማ ፊ خنا ጃርቴቱማ አድዋ ጃርቴቱማ አቡ ምልልክ ኦልባፍቴ አሱ ሲፍቴቱ እቺ ዳብዴ ኪፕ ጎይን ጀቻን ይጅራ በር ዋን ፕሮሚሰስ የነሰን ይገለ ኪፕ ጎይ ኢትፉ ፊ ጀቻን ይጅራ يلا أكوان قرتي بقى وسرنا خن سرنا أورمو رانا كنجة مار أديرو خن سرنا هاتوتي وزو سرنا كبانينو في أمارني سوالي اللول هذا كيف ده يلا وزو سرنا كبانينو في أمارني ولي اللول مالف أمارانيس تنتيتي متي تنت أوروموتي متي سينا واللولتو سيلا wanni namni waywaachaa jiru wanni namni kadhachaa jiru sirna nujaaru qabanii waywaachaa jirra male sigale teedii nu arrabsa maallu goda miitirkishoo nu goda gartee nuti kanaa miti matoo hayaa nurra jaare ummata oromoo ficcisiisu jira garee gosaa jaare ummata oromoo adda hirsiisu jira garee maalii jaare ummata oromoo wal ficcisiisu jira yoona wallagga dhaqaniin du'a kajee teedii afrooti miti teedii afroo ifiifuu wallagga dhaqeetii wallisaa gannadiisaa jee kadhataa jiraan hagas takka teediin konfidensii qabaa jechuudha si gale amma saddeet biyya bulchee gaafii oromoo takka namni hin deebisin wayi teedii afrooti teediin ammaas nihaa abiyyiiti walleen himu jira waan abiyyi nihaatee teediin dubbachuu jira si gale teedii yoon milik faarsi kun ammoo seenaa mililik jiraachisaa jira bar namni keenya kun akka sammuma akkam qabnaan yeroo takka baay'ee na ajaa'ibu jira bar warrammoo maallaqa kafalaniif ka artistii hawwisoo paartii wajjira paartii badhaadhinaatiin anjuun tan hawwisoo amma booda oromoon artiin qabdu isiniin jeetiin jira artiin hawwisoo malee artiin ganaa yoo dhufee gartee saba kanarraa durooni dhaabi saba kanarraa du'a dhaabi ilaameen biyya bulchi mariyadhu khajuu yoo dhufe dhuga ay artii oromoo jennaan hawwisoo gartee mucaa gartee wallee saba isaatii baase teediin amma saba isaatiif sagalee ta'uuf mirga guutuu qaba sigale amma kun oolaan mee afaan kamiin teedii deebisa sigale afaan tokkicha amantees tokkicha afaan tokkicha amantees tokkicha hi yaa rabbi way deebiinuma kenne yaa artiin keenya